waa'ee mallaqa isheeti Sumayyeen nazuun namtee jirti ustaani guddaa tokko immoo dhufee of bira teechisee ishiin hoteelaa baatee eenyu targee jennaan Xahaa targee eenyutu immoo akka jedhaani ustaas Farhaanitu eenyu targee jedheen innu yaani irraa dubbii san fuudhaa jiru waliin haasawsiisaa jira jechuudha anoo darasaanii inni namallee barachaa jiru maali miskiinni zallamuuti jechuun keessan biratti cubbuute burhaanni miskiina akkuma tawwaalama akkanumatti anammoo maalis sinitti maseetame jalqaba ani miidiyaa hin finne jalqaba ani waa'ee mucayyoo kanarra hin haasofne isaanuma miidiyaa fide ammoo dhugaan jirtu gadi baatee sagalee ta'amee fi haqni mucayyoo akka nyaatame baramee jira namoonni 16 taa'ee isaan laaleera sigalee hunda caalaa alhamdulillah haqni mucayyoo boodha kanas kan godhamu keessan kadhannee isaan waraarsa nagaa buusaa suurri qalbii walitti cabnee too'isuu mannu jennaan walitti waraarsaa jennaan cal jedhan arra garuu badii ishii tana mucayyoon jettee bar Sumayyeen jettee bar an ustaazonni narraa dubbatu jette akkamitti ustaanni tokko namni tokko guddaan tokko walitti nama araarsa malee bayoof cinaatee ichisee mucoota karraasa akkamitti baalagummaa ishii tana cinaadhaan haasaa innoo isaan lamaanuu ni kaahide ragaa fidii isini nagarre gaafa ustaanni of cinaatee ichisee too mucayyoon hoteelaa baatee jedhamu nageenya isin gurra keessanii dhageessamuu nageenya maayidha kun hundi kan godhameef akka mucayyoon tun haqni ishii dhokatuuf akka namuu irraa hin dubbanneef kan ishiin of cinaa keessee isaan subsiifatteef sigaleen kennaa barakkanatti maallaqa foonyaatame akkanatti maagariitii obboleettiitii hiriyaatii yoo jedhee fi ani miidiyaa maaf fayyadamare erga miskiina tokko hin gargaarre sagalee miskiina tokko erga hin dhageechisne miidiyaa maanni faayidaasa faayidaa miidiyaa maanni sinigalee ammas borus namni rakkadhe yoo naan jedhe akkanatti namiidha yoo jedhanii hin fidaafas qophiidhaan wallahi kana wajiin kiyya ani garee san keessaa bayin jira sababni isaa nama haqa namaa dabsuuf deeman sin duraaniyyuu dhugaadhaaf osoo hin taane maqaaduma ishii sanaa tolchuudhaaf baqa hallaqa haqiin jiru dhugaan jiru tana wallahi isaan mataarra nu jiru lamaa keenya garuu ishii tana harka irra qaqqabu maaliif barbaachisee isi galee ilmi namaa ni dogoggora bar jireenya keessatti wallahi namni hin dogoggorre hin jiru garuu dogoggora wal sirreessaa maaliif kana goota baqa mucayyoon tun yatiimaami nutu yuusii kaffaluu qabna jedhaniitu kaffaluu qaban gaafa ustaasa Farhaan naxxeetoo gaafattu deemaa sin fixadhaa jedhee mucayyoo barni kaa isaan lamaanuu isatu dheebar isaatu hidheni kaa kana lamaan iyyuu ilmoodha isaaf lamaan iyyuu ofirraa hin ari'uu ture ijoollee tiyya maaltu rakkoo sin jidduutti uumamee rakkoon kun maayinni jedhee isaan lamaanuu gaafatee furuufii qaba ture malee ofirraa hin ari'uu ture ofirraa ari'ee ka'eemmoo Sumayyee tasfee miidiyaa fidee mucayyoon bar hoteelaa baatee jedhanii mishii san wajjin hin hamatan inni kun shari'aan hin eeyyama rabbiin rasuula arraba keenya kan rabbiin beekan buru nu goggosuu danda'a jetteen gaafa masii seente birriin kaffalamaa jetteen sagalee kana mucayyoon qabdi isaan garuu sagalee kana ni dabsan kan isaan amananeenyu isa waraabamee qindaamee waraabamee dhufe san irraa haasaan bakka sagalee kana furadhu isa Sumayyeen haasofteetu amanamammu isi dallala ta'ee eenyu ta'e akka ta'e hin beekamu eessaa akka qindeessanii fidan hin beekamu kanatu amanamame Sumayyeen gaafa masirii seentu birriin kun kaffalamaa maaliif isa kana dabsan atoo arrabni kee kana dubbate ekeleessi nyaatee atis nyaattee wanti beekamu hin jiru haqa mucayyoo deebisii jedhama erga ragaan tokko hin jiraanne sagaleen keetiyyuu ofitti ragaa baatee kaffalii jedhuun sila isaan immoo isa dhiisanii sagalee isa qindaa'ee dhufe san maal jedhe asilee yetaballaa birri yeellam jette dallaalan hin jenne yetaballaa birri yeellam
gaafa qaxoroo kan biraa birrii 220 dallaalan kan biraa fudhattee jedhanii qindeessanii sagalee biraa fidan. Maali kun wiliin akkanaa maali? Maaliif sagalee kijibaa qindeessanii fidanii jalqaba asiliin wallaahi kijibu asiliin ilmoo durbaa qaba rabbiin duriyyee wallahi duriyyee mataarra na jira. Kanaan booda ustaazaa minaamin isa jiran jireenya koo keessaan baase wallahi ani rabbitti namane quraana kiyyaa bas kala saalaqa isaan caalatti ustaazonni asira isaan irraa waan baradhaa haqa dubbatu haqa fonnoo jedhu wanta jedhu wallahi jireenya koo irraan dhaabe mucayyoo mataan irratti hin dhaabe kalas. Kaleessa galgala immoo foottaa walgayii dubbannaa jedhanii waaman. Mee bofni wal fakkaata yeroo lama nama idduun akkamitti eeyyamu? Hin eeyyamu. Inni jalqabaatu ni gaabar odoo jalqaba furuu barbaadanii keessan furtan ta'e dhugaa dubbattan ta'e jalqabumayyuu walitti fiddanii jara kana araarsitu ture. Walitti fiddanii badiin sirra jira kaffali jechuu qaanfattanii barsin. Akka seera Masiriitti bulee wanti sun hubachuu qabdan akka seera Masiriitti namni gaafa Masirii seene dallaaladha birriin kaffalama malee namni osoo biyya biraa jiru dallaaladha birriin hin kaffalamu. Inni kun seera Masiriitti. Seera hin jirre eessaa fidanii subayyee birrii hin nyaanne jedhan. Maaliif dhugaa hin dubbatan? Dhugaa Rabbii tokkoomi? Dhugaatu quraanaami? Maaliif dhugaa hin dubbatan? Badiin irraa miti bar. Isaanuu nin taajjabe wallahi maali marra namni ittaqillaan irratti bichaa hojjeta darasaa irratti bichaa hojjeta namni maal Rabbii isaa hin sodaatu ilmoo durbaa of jalaa qaba obboleettii of jalaa qaba hiriyaa qaba namni maaliif Rabbiin hin sodaatan maaliif Sumayyeen isa gaafa Masirii seentee birriin kaffalama dallaaladhaan jette kana maaliif dhugoomsuu didan atuu kan ofitti ragaa baate ati immoo ragaa biraa hin qabdu bakka kaffalii miciyyoodha jechuu maaliif didan hin didan wallahi kanuma dubbachuu didan sagalee qindeessanii fidan san bichaa amanamaa jedhan akka katanii haqa kashii dhabdee zim jettee kakatti haqa shii deebistee kaatee kakatu isaan lamaanuu